Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirra jirtu baga jiraatani arrageessan isin jechaa hordoftoonni Amaan TV show arraan tana jechuudha. Eega yeroo dheeraa banne walitti deebinee jirra jechuudha. Baga nagaan nu eeddanii isin jechaadha. Arra barnoonni nuti ilaallu waa'ee maaliiti akkaataa jechuudha. Mallee duuba data keenya quality isaa haala kamiin qusachuu dandeenya osoo nuti hin fayyadamin yeroo nuti fayyadamnu mallee duuba aappii garaagaraa jechuudha kan nuti hin fayyadamne kan nuti mallee birraa quban qabne data nu jalaa fixu jechuudha. Data keenya akka nu jalaa fixu haala kamiin qusachuu dandeenya ka jedhu mallee duuba namoonni dadhabina data himatan jechuudha. Haga tokko waan furmaata ta'u isin qabadee dhufeetiin jira. Kanaaf warra mana keenya kanaaf haarii taatan hundi keessanuu subscribe channel keenya gochuun dagatinaadha. Warri immoo maatii taatanii jirtan like gochuudhaan eegalaa yaada qabdan commentii nu godhaa isiniin jechaadha. Amma gara barnootaatti isin dabarsa jechuudha. Gara barnootaatti yeroo isin dabarsu hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo durarratti jechuudha gubbaa bilbila keenya gadi tuqannee jechuudha. Data keessan seenna jechuudha. Data keessa seenne jechuudha. Connection data kanarra bakka wifi kanarra yeroo tuqannu jechuudha. Yeroo tokkoof clear goonee ni tuqannaa jechuudha. Eega tuqannee booda kuno data usage ka jettu kanarra yeroo tokkoof clear gadi gootan. Eega clear gadi gootanii booda kuno haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Kanneen namoonni baay'een jechuudha kanan maaliif jechuudha mallee dubanarra hin xiqqaanne maaliif hin irranne jedhanii waan warootan dhibbatan ni jiran baay'eedha. Kanaaf inni moo jechuudha maali waan jedhu yoon irraa isinii tuqe inni kun jechuudha fayyadama kan keessanii mallee jechuudha. Fakkeenyaaf miidhama eenyutti fi miti asitti warningi sitti kenneera taanaan warningi waan akka warningi ni diimessa taanaan akka itti furmaata diimessuu kana kaas jalaa diimessu asirratti jechuudha. Mallee duuba kana ofirraa balleessuudhaaf kunoo asirra tuqattee jechuudha. Asirra tuqattee jechuudha bakka too kanarra tuqatteeti yeroo asirra tuqattan jechuudha haala kanaan jechuudha asirra tuqattaniiti asirra ni tuqattanii jechuudha. Asirra tuqattanii bakka tana clear gootanii asirra haga fayyadama GB 2 gaafa fayyadamtan amma kiyya GB 2 gaafa fayyadamu warningi narratti ergaa jechuudha. Warningi narratti erga haga dandeetti fayyadama gama gadi kanarrattis yoo gadi tuqattan ammallee haala kana yoo tuqattan jechuudha GB 5 gaafa fayyadamuudha unlimited jechuudha. Kanaafuu jechuudha asirra kana akka barbaaddeeratti guutachuu dandeessan kana yoo barbaadan gara paakeejiitti jijjiirrachuu dandeessu. Gara mallee duuba kuno asirratti bakka too kana clear gootanii jechuudha. Haala kana jechuudha megaabaayitii irratti ol deebisuu ni dandeessan. Kanaafuu jechuudha haala kanaan kanumaan bira dabarra jechuudha. Akkamittiin jechuudha saffisa data keenya jechuudha mallee dabaluu dandeenya ka jettuuf mallee duuba kun kana nama isinii hime kun warningi isaati jechuudha. Warningi isinitti kenne ofirraa dhaabuu amma kiyya kun amma ni agartan kunoo jechuudha baay'ee isaa naa xiqqatee jira jechuudha hirratee jira ni agartan jedhee yaada. Kanaaf jechuudha waan akkaan ajaa'ibaa waan barbaachisaa tokko isin agarsiisee irraa xumura. Asuma jechuudha settingii jalqabarraa mee isin agarsiisu jechuudha. Jalqabarraa bakkuma jechuudha mallattoo settingii kanarra ni tuqattan asirra tuqattaniitu jechuudha. Hordoftoota keenya asirra tuqattanii jala kanatti ni jirti. Jala kanatti appis bakka jettu kanarra yeroo tokko clear gadi gootaniitu jechuudha. Bakka aappiilee adda addaa isinii fidee aappii kana keessaa bakka esirra jechuudha saarra geessanii jechuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha seema malee toolkit ka jettu kanarra mallee duuba yeroo tokko gadi tuqattanii jechuudha. Yeroo tokko tuqattanii jechuudha haala kana yeroo tuqattan jechuudha bifa kanaan isinii fide. Eega bifa kanaan isinii fide jechuudha haala kanaan bakka storage kanarra tuqattanii jechuudha. Asitti wanni beekuu qabdan jechuudha. Asitti ilaal kunuu jala kanatti clear cache ka jettu kana tuqattan malee clear data irraa of eeggachuu qabdanii jechuudha. Clear cache kanarra tuqattanii jechuudha. San booda irraa baatanii jechuudha. Asirraa baatanii kunoo SC kanarra tuqattanii SC
kanarrallee kalachuu kanarra tuqattanii jechuudha clear kiichii sana irra tuqattanii irraa baatanii san booda saffisni daataa keessanii haalaan ajaa'ibaatiin malee duuba isinii hojjeta jechuudha. Ammas tokko isin agarsiisa jechuudha. Asuma bakka reefuutti deebinee jechuudha akkaataa jechuudha aappiileen adda addaadha jechuudha kan jechuudha malee duuba osoo nuti quban qabne jechuudha eenyu keenya daataa keenya nu jalaa fixan jechuudha ka osoo nuti quban qabne daataa keenya nu jalaa fixan akkamitti ofirraa cufuu dandeenya. Amma fakkeenya asirraa seenume asirra yeroo seenu jechuudha haala kana jechuudha jira jechuudha. Haala kanaan kun aappiileen kun ammallee duuba aga fayyadama aappii kamitti aga akka baay'ee fayyadamne nuti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu asirratti jechuudha kunoo ka tokkoffaa kanarratti kun ispoortiidha waan ammallee duuba sheeringii daataati. kun balleeffamuu hin danda'u. Garuu kanarra aappii irra tuqattanii isin aappii kanarra yoon tuqee jechuudha asirra immoo haala tuqee yoo bakka tana haala kanaan cufattan haala kanaan cufattanii cufattanii yeroo isin irra seentan malee daataan keessan banaa ta'uu baatus maallaqa isin duraa hin nyaatu jechuudha. Osoo isin quba hin qabne maallaqa isin duraa hin nyaatu jechuudha. Yoo kana cufattan yeroo isin naxanii aappii san fayyadamuudhaaf irra tuqattan qofa dhufee dalaga malee yeroo isin irraa baatan akka waan daataan hin hojjenne tokkotti callisee isin laalaa jechuudha. Kanaafuu kana baay'iftanii itti fayyadamuu qabdan. Aappii kana irruma tuqattanii jechuudha. Aappiilee kana irruma tuqattanii jechuudha. Irruma tuqattaniiti kanas haaluma kana irra tuqattanii kunoo haala kana irra tuqattanii kilir gootanii irraa dhaamsitan hunda isaatu irraa dhaamsitan haala kanaan if gargaartanii isiniin jenna. Kanaafuu barnoonni keenya irraa waa'ee daataa irraa kana fakkaata isiniin jechaa of eeggannoo waan biraa hin seenaa warroottan jechuudha malee bakka reefuu tana guute faan jechuudha. Waan biraa namni se'ufaan hin dhabamu jechuudha. Kanaafuu haala kanatti fayyadamaadha. Haga fayyadama keessaniiti waan ta'eef isin gargaara jechuudha. Fi irra guddaan maallaqa bitanii guuttachuudha. Maallaqa bittee guuttattee jennaan immoo duuba nama hojjetaan isin jedha. Kanaaf saffisa isaa dabaluuf isteeppii amma qaceellootti dhaggeeffadhaati irra deddeebi'aati yaalaa isiniin jenna. Hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo isiniin jenna. Amma turtii biraatii walitti deemnee salaamullaahi alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.